السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجينا قبضني في يا خيسني أمنتين يدير تبودن جتورا خنو أمانتنا مقالة قدنا بالي أنا قصرا جرا غندا نكينا جوتي جرا خايون أتشرا خاني وفنيف درجة كو برتا دين برتشات آتوما hanga rabbii laaffiseef dhaamsa barruudha hawaasa keenya keessatti hedduun baratin sheekan keenya hagarii tokko tokko biratti malee baramuu dide jechuudha. Waa barreessuun aadaa nu keessatti ta'uu qabdi. Hedduu aadaa teenyaa miti muuxannoo waa barreessuutti illee qabnu dhaamsi hawaasa keenyaa audio visual ijaan laalanii gurraan dhaggeeffachuudha. Yeroo dheertuu gurrumaan dhaggeeffachuudha turre. Garuu wanni ka waa barreessuudha waa ol kaayuun jiru waa barreessuun hedduu bareedduudha. Barreessuu hogga ja'an namni aalima guddaa faqih laal khadachiin irraa wanna jettu akkasiisan qofaa miti ka warree waa barreessuu qabu. Namni hanga beeku barreessa hangi beeytu habarraawee sun siif ol kaayameeti muuxannoo barruudhaa hawaasa keenya keessatti hambisee akkasuma haftee tahaa jechuudha. Yeroo dheertuudhaa fi namni yaada keessan irraa fayyadam. Fakkeenyaaf gizee waa barreessuu ja'an nuti sheekan keenya gurguddaa'u amma sheekan arabaa biratti warroota sadarkaa addunyaatti dalagan jechuudha. Kitaabban ma fakkeenyaaf kitaabni Dhillul Islaam fi himli risaalatil Islaam kitaabni jedhu kitaaba khutbaa guyyaa tokkooti. Kitaaba khutbaa guyyaa tokko sheekha san jalaa namni barreessee jechuudha. Kitaaba maqaa sana irraa fudhee Dhillul Islaamii miti. Bicha kitaaba fakkeenyaaf khabiraatis jechuudha. Man ana maadhaa ahni islaami islaamummaatiyyaa hiikaan sii maal kitaaba jedhu. Kitaaban babbareedaa risaaleen dhaamsi hawaasa bira geessu tanuti ilaa asitti biyya teenya dubbifnu tun khutbaa guyyaa tokko sheekan arabaa godhan. Darasaan sheeka jala teessu haasawni sheeka barruu jijjiiramaa yoo deeme. Fakkeenyaaf amma darasaan teenya sheenii gizeedha jecha jee naqlii jedhanii jalaa barreessan akka sheenii jeessanitti. Sheenii yaada akka sadarkaa ilmiinsaa akka geessetti waan tana akkanaan ja'ani jee irra kaaya. Afaan keenyatti jechoota babbareedaa afaan Oromoo keessatti gariiba waan nuti isaa fidan jennu kana irra barreessan. Darasaan tokko waan sheekarraa barreeffate kana wantoota kitaaba afaanitti barreesse. Wantoota daftara kophaa barreesse daftara kophaatti qabate kana as garagaleetuma tartiiba godhee yoonii fi barreessee mata dureetti godhee lafa kaa'e kitaaba barreessuu jechuun tanuma. Arra'anii wanni isinii dabarsuu barbaade fagoo qaxxaamurreeti ana Sheekh Mikaa'il Hussein sheekha keenya kabajamoo ulfaataa Sheekh Amiin Ibroodhaa ji'i sheekan biraatillee gurguddoo hedduu jira as jiran wanni as ga'aniif kitaaba dargaggoo tokko eebbisuuf. Eenyu eettan hunoo. Ani wagga kitaaba nama tokko kitaaba barreesse ja'an qaalicha guddaa tokko halaal areenni asiin gaggaragalee akkatti areeda gashee hajaan san garte saniin see hunoo dargaggeessuma xiqqaa isin agartan kana mee yaada tokko inshaallah muuxannoo isaatirraa isinii dabarseeti barataan barachaati kitaaba barreesse ammallee nama kaayoo dheertuu qabu. Assalaamu alaykum warahmatullah. Wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Maqaa keessanirraa nu jalqabaati akkasuma akkamitti karanatti seentan dhaamsa dargaggoof qabdu umrii tanatti amma barreessuu erga eegalte yoogaa irraa dabuu baattee masramaa irra eegaltan kana amma itti fuftan bakka guddaadha ta'uu dandeessan jennee yaadna inshaallah umrii isaa dheeressuu jabaadhu mee yaada kee maqaa kee irraa eegaltee jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Isin jechuun barbaada maqaan kiyya Nuuhi Umar bin Sheekh Muhammad Amin naan jedhanii dhalataa godina Baalee aanaa Gaasaraa ganda Naaqqee Nagahoo keessatti dhaladhe. Iddoon dhaloota kiyyaa asuma. Ani ka kitaaba kana barreesse tahii kiyyaan osoo hin taane fedhima rabbiitiin. Haa ta'u garuu mudannoo hedduu keessa dabree kitaaba kana barreesse. Biyya keenya kana keessatti akkuma beekamu haalli kitaaba barreessuu dhiisaa akkaatummaan qaraatii teennaatu baay'ee mijaa miti. Haa ta'u garuu waa hedduu obsaniitu waan bira taranii kitaaba kana eega jammaree waggaa lamaaf wahii garuu duratti bahuun isaadha. Ka namaxxane kunoo baruma kana inshaallahu ta'ala akkuma faca'ee arguu yirtan taha jechuudha. Kitaaba kana ani
madrasaa guddaa wahii jaami'aa wahii keessa taa'uu osoo hin ta'in baadiyyaa keessatti caayama jalatti barreesse awwala qalamumaan daftaruma irratti iddoon barumsa kiyyaallee bakka itti barreesse kitaaba kana godina Baalee aanaa Sinaanaa ganda Shaalloo Gaaroraa keessatti Sheek Ibrahim Khaliil ibn Ahmed nama jedhamu biratti qaraa'a. Fanni sarfii wayita awwalumarraa jalqabuu jammare achirratti barreesse. Waa hedduu irraa hubattan jedhee yaada. Namni hedduun fakkeenya irraa fudhate jedhee yaada. Garuu waan kana ani ofiin goone rabbumatti taasisee namni musliimaa marti itti shakkaru qaba. Kontentiin qabiyyeen kitaaba maal fa'a keessaa qabame maal fa'a keessatti ibsuu yaalteeti? Yaannoo eessarraa yaada sheekatu waan akkanaa kana barreessin jiimmoo yaada if keessaa ka'eetuma waan akkanaa godhuun qabeettanii itti murattee goote. Gaafiin keessan bareeda. Ani kitaaba kana ka barreessuu eegalee akkuma isiniin jedhe waggaa 2 gahee jira. Awwala akkaataan ani itti seene kitaaba kana barreessutti namoota waa barreessan hedduu isaa kitaaba keessatti itti argu ajaa'ibaatiin ture nama waggaa 15 16 waggaa 19 jedhanii akkamitti an barreessuu dhabaa akka namni sun ta'e akkamii ta'uu dhabaa ka jedhu yaada mataa keessatti na keessa ture jira. Achumaa yaada kana uumadhee kitaaba kana barreessuun hin qaba jedhee wayituma fanni sarfii kana jammaruu awwala matni binaa'ii irraa jalqaba waan ta'eef achumarraa waan tokko tokko kitaabarraa daftaratti galabbatu eegalee daftarri kun guddate achuma booda deemee daftara kanarraa duuba baaba itti godhuu jammare mawduu'a filadhee jechuudha. Eegasanii san duuba rabbiin na laaffisee alhamdulillahi rabbil aalamiini gara teknoolojii kana as ce'uu jammaree kompiitara bitadhee kompiitara irratti tartiiba isaatiin unwaana isaa maraa lafa kaahee mawduu'a isaa eega filadhee booda akkasitti barreessuu jalqabee kitaabni duraan dursee dhiifama isin gaafadhaa kitaabicha maqaa isinillee hin ibsine maqaan kitaabichaa adhahabu sariif fi iqnaa'i akthari abwaabi tasriif jedhama. Warqii hiikni isaadha warqii qulqulluu jechaadha. Ka quubsu irra hedduu baaba sarfiidha fanni sarfiidha. Kitaabni kun yommuu kaamu baaba sarfii guutuu walitti qabate jechuu osoo hin tahin irra hedduu baaba sarfiidha seena jechuudha. Baay'inaan wanni isin irraa haasahu kitaabni kun wanni inni irraa haasahu waa'ee ishtiqaaqaas ni dubbata waa'ee masdaraas ni dubbata qabiyyee isaa keessaa waa'ee fi'ilii maadii mudaari'aa aqalli ahwaalaa akthara baaba sarfiidha. Kitaabni kun waan binaa'iin of keessaa qabdu waan maqsuudiin of keessaa qabdu waan izziin of keessaa qabdu waan maraa of keessaa qabdu hamma tokko walitti qabatee jedheetii yaada. Mashallah. Kitaaba mata dureen isaa kana fakkaataa yoo piikchara kitaaba footoo suuraa isaa arguu barbaaddanis noo kitaabni kana fakkaataa. Kana kitaabni garagalchiisaa kunoo gara kanaanis kana kitaaba kana inshallah dargaggoota keenyaaf muuxannoo ni ta'a jenneetii yaannaa namoonni biraatillee kan jiru hedduu jira garuu hanqina irra guddaa kitaabni uummata keenyaa alaa dhufaa kitaaba arabootaatu itti beekame hedduu barreessuudhaan uummanni keenyallee nutillee yaada kitaaba barreessuu dandeettiin waan qatteetii miti ittuma amanuu fi ittuma lafaa ka'uu dhabuu qofaa inshallah jabaadhuu jajjabaadhuu sisnaa jirraa waan dandeenyuun jennaan obboleessa keenya namni gartan kitaaba kana bakka gartanitti harkatti nuu qabadhaa isiniin jenna biran kutinaadha magaalaa irratti hogga ooletti jechuudha. Kitaaba Dr. Jeelaan hundi yaadatti kannatanii laalanii jechuudha. Kitaaba bareedaadha jedhanii yaadatti kannatan ni gartan inshallah achirratti sirra gabaabbanna gaa'ii wabillahi tawfiiq wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.